Simbaana beeytee siingaluati. Sumaafini ma waa takka siingalu wallaahi bareedduutiyya. Na'am gaa afaan Oromooti beeytee. Nasraa Mangistii jirtaa? Gubanne wallahi gubanne warra bade gubadhaa itti namitti. Nuti bar mataan kun nu garagalee TikTok kanan ol amma gisee ol deemu mataa kiyya garagale. Maaluma mataa kiyya na garagalchan yaa gaayisme. Aniin tun maal balleessame gargaarsummaan mana kiyyatti guurrame maalumaaf akkatti ajandaate. Wannummaan mataa kiyya na garagalchaniif maal? Kun hundi nu gargaarsi uummata keenyaa gaafa dhume bifa gaaffiitiin walitti gad yaanaa jechuudha. Haayi. Ndee manni maakii maali? Ani intala Oromooti bar. Haayi. An saba kanaaf sagaleen ta'ee bar. Saba kana keessatti bari cabeen ol ka'ee bar. Akkamitti manni kiyya Uummanni si amanuu dhabu anuu si amanaa danda'a. wallahi Noon dubbadhu baraan hin dubbadhu amma hin dubbadhu kana hundinuu hin gaafa hin dubbadha. Uummanummaa keenya haa gargaaru malee. anuu si amanaa dhiisi. ብሽቅ የብሽቅ ልጅ አመድ ነጭ ቆበይ anuu si amanaa dhiisi sareetii yoo manni si amanuu dhabullee anuu si amanaa anuu uummata keessaa nama tokko jedha. Mankii teenya amshiir wallahi ati shugguxiidha. Asaasa fixatte malee shugguxi mayyaa. Taa'u godha ammasin. Kopi linki godha guys. Taa'u godha guys. Galatoma wallahi koppiliingi sila yoo agamit 127 naa gootan reef seenee yoo anu. Naa galatoma alfaadha. Taa'u godha jabaadha. Jabaadha. Taa'u godha yalla. كما صديرة أوسيكو كم نتابتها بتيسان جلتوما والله شكرا حبيبتي حليمة دافي دمي قادي سالة يا قادي ساكي فؤاد بالي تينكي واتس جلتوما Guys, gifti nasira kanitan kan muummata atishi. تجيبي تبتياتي تأمتها ما قوداتي Maallaqa uummataa keessa waan jiruuf ani keessaa waa takka hin qabu irraa baasee fudhachuun hin fedhu. Hanga gargaarsi kun dhumu geeman ifii taphadhu dhaaniin dhaabaa jechuun hanga maallaqni keessaa dhumee duubatutti. Geemin taphadhu jechuun akkasitti. Zeedduu Mangistii thank you so much. Hariifuun tana mataa ol na qabdi. Galatoome dhugaa. زدون كم إيفر جرين جد لا زيد dhufee duraa 500 kanneeniyaatis. زد إيه والله والله قال الدولار كم تكونوا جماعة كبر كده سلي دولار بشنا دلي دولار أبو إيفر جرين في بسم الله الرحمن الرحيم إيفر جرين بركبا في تبر لين تقول أصدي والله hedduu nama gaariidha.
akkaawuntii biraatiin taphadhuu ga'atii akkaawuntii na jalatti dhiisan jetteeti bannaata akkaawuntii 300 tokkoon qaba. Sababuma saba kanaa akkaawuntiin xiyya hundi gubataa oolti. Saba kanaaf kana booda qabsaa'anii. Naagee wanni saba kanaa amma fa'a. Baqqaኝ bakka ajjinaan sichaallee nama 10,000 walii qabeetiin harka kayya kaafadha. Wallahi akkaawuntii kiyya Halkan tokko kuma doolara 300 narra cufaadha. Wallahi narratti cufamee ni jira kunoo. Garuu gastiin dalagu laayifiin dalagu. Garuu ni jira deactivate godheen taa'u jiraani. akkaawuntii biraa yoo bante guyyaa lama keessa sii guddata akkaawuntii biraa bane. Ni banaani anumaatu ifatee malee. Baay'isawee akkaawuntii biraa bantullee akkaawuntiin kee guddachuu hin danda'u warra nama 50 si duubaan banaa bar. Akkaawuntii haaroo bannaane namni useetuma bana. Kanaan nu rakkisee barsiika akkaawuntii. Eessa badde garuu? Ati akkaawuntii biraa banachuu hin dandeessu bar. Akkaawuntii sirra gubatee banatte taanaan bara Oromoon bar bismillah hay Oromoo wallahi. Gaafa ati namaa wal lolteefi gaafa akkaawuntiin sirra gubatee ati kabraa banatte achumaan deemanii fiiganiitumaan gaafa wanni tokko si galee ajandaan sirra jiru deemaniituma maqaa keetiin akkaawuntii banatan. Sabboonaa Harargee ati sabboonaa Harargeeti miti maqaa kanas jijjiirii tokko jedhe. Lammaffaa barreeffama akkanaan barreessini. Sadaffaa mana kiyya dhuftee nan laalaa. Asii barreessaa dhaqee dubbisuu fi didee jenna. Maaliif sinjeeni beektaa ati iftoominaan qabdu iftahii yaa obboleessa kiyya. Bakka iftahii ani akkaawuntii meeqaanii bulooks godhee I don't know namni tokko bakka gisee bulooks godhee bulook taatee jirta akkaawuntii biraa banattee hin dhufin bakka akkana ilaaltuun barbaadu waan ta'eef. Asii achi dhufee silaan asii koomentii qaata barreessaa dubbisuu fi dhabee koomentii ijaa motorba barreessee. Akkaawuntii akkaawwanni barreeffama akkana kanas hin jaaladhu. Hin dhiisu bareedduu baadiyyaa nama amata meeqa guutuun arrabsu ture hin dhiisu dhiisinaan hin jeen. Wallahi abbaa fedhe mukaan itti cabsa kana tokkichi keessa dhiisinaan hin jeena. Hin dhiisu. Haay gatiin hin dubbanneef yamaan barandaa daariin ilaa የሚጨፍርበት ምክንያት የለም. Wallahi dhiisi nam tokko naan hin jeen abbaan fedhe mukaan itti cabsa. Wallahi laazim anintu miidiyaa kanarratti miidhame hin dubbattu jaanii namni hundi wannummaan asii achi sareen hundi narraan dhorkitanii saree hundi gamana natti yituuf hin jiran ganama tiktaak yeroo na cufanii wallahi firraan dhorkaan afaan hin qaba wallahi firraan dhorkaan Wallahi iskiraashooti magaalatti dhagadhee magaalaa guddadhaan abbaa fedhe firraa dhorkuu danda'a dubbachiisuus danda'an haay hin dubbattu jaanii mataa kiyya gubbaa bahuun hin jiru wallahi amma booda. bar jala kana koomentii barreessaa dhaqee fi koomentii fi dubbisuu fi didee fi yennaan achi dhufee bar. Liistuwaati hin deemaa ofiinuu. Namni kun anni beektaa wallahi nama arrabsuun fedhu ala faati. Duratti bar fuudhee bar mana kan kiyya duratti waan inni barreessu argaata nuti gargaarsaaf akkasitti afaan kenna addan gogee akkasitti ta'een inni baadiyyaa hedduus kabajaa hedduus jaaladha. Maal seeti ilaala haadha faaxii an jireenya kiyyatti wallahi nama arrabsuun natti ulfaata. Osoo namni na arrabsuu ni beekta. Ifii na balleessanii manguddoo na qabdee dhiifama na gaafachuus turte amata meeqa guutuu tiktaa kanarratti jechuudha. Ana akka gawwaatti ilaalla gisee akka jechuun beekaa gawwaa taanaa bar beekaatu usnaa bar gisee usnu bari kabajaa teenya jaalannee usna malee bari arraba bar namni hundi bar nama beekaa bar arraba bar ani hin beeku arraba gisee jennu bari san namni arraba wayi barataa bar arrabni bar digriin barbaadu maallaqaan miskiina hundaa qabaa bar arraba addunyaa kanatti wanni namni hundi qabu arraba arrabni tujjaarummaan gaafattu miskiininis tujjaarinis arraba bitachuu danda'a. Sigalee kanaafuu wanni miskiina arrabni nu miskiina ifiifuu jechuudha. Akka bikka hundaa deemtee hamaaruu dandeessa. So nan tuttuqinaan. Kan kanaaf siin jedhaa barmaa killaal. Amma jala kana dhufee sa'a tokko guutuu koomentii barreessaa iskiriinshooti si kaasa koomentii isaa barbaadde jechuudha. Koomentii isaan dubbisuudha beennan gara keetiitti achi dhufe dubbi tuffadhu waan akkas akkasiisan wallaahi nama hedduu tuffadhu.
أني هذا فاتي تفردو كذي تنسى هذا فاتي عم بواي خيا براني سنين أنت مدندو أرجمت خبر هذا نبيت هذا نو نبيت أتي واي وني خيا يعني لالو سنين خبدو مدندو أتي وني لالو أنا تيك خبدو توكين جاتو تيك توكين كومالي بشن بديتا كومالي جيفتي خني تجاين رجع فاني بر هاي جيفتي نمني بر أبا في فيلاتي خنو دندابر جيفتي خني تي ما كيني جاني تي أكاونتي كومالي بشني دورالو كوما سديولي نرجع فانقويا ألو تخيا يجو so nama waahid san hunda zimma jee waaxa jee qabee deemu waamee qoobsee deema jechuun hedduu maali waan xixiqqaa